Ashaggar aanaa boosattiitti loltoonni bilchiginnaa uummata nagaa reebuu fi hiraarsuu jabeessanii itti fufan jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Godina Bahaa Shaggar aanaa boosatti ganda nuuraa dheeraa bakka addaa ciraa jedhamutti loltoonni bilchiginnaa uummata nagaa reebuun hiraarsaa kan oolan ta'uu maddeen qabatamoo gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hidhattoonni kunneenis gaafa onkoloolessa 11/2025 maqaa waboo Sakattaana jedhuun kan bobba'an loltoonni bilchiginnaa sirna dhaboo fi gara jabummaan kan guutaman uummata nagaa jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffatan afaan qawweetiin ari'anii qotee bultootaa fi tikfattee bultoota nama lama maqaan isaanii Amaan Kadirii fi Kaliil Taayiroo jedhaman bakka isaan horii tikfachaa jiranitti itti dhaquun bakka waboon jiru nutti himaa jechuun reebicha hamaa irratti raawwachuun akka isaan hin sochoonetti tumanii biraa deemuu isaanii jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Bilchiginnaa lola kallattii adda addaan waboon irratti gaggeessuu fi irraa hiikkataa jiruun miira abdii kutannaa keessa galuun golee Oromiyaa cufa keessatti bakka lolli hin jirretti uummata nagaatti duuluun miidhaa qaqqabsiisuu nama loltoota bilchiginnaa ta'uun bubbuleera. Ergamtoonni bilchiginnaa kun aangoo nam-tokkee tiksuuf jecha uummata nagaa halkanii fi guyyaa gooluun saamuu kaan immoo ajjeesuu hidhuu fi reebuun gocha farra namoomaa garaagaraa raawwachaa jiraachuun ni mul'ata. Arsii lixaa aanaa siraarotti lukeeleen bilchiginnaa hawaasa irratti reebicha ulfaataa raawwachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaalaa qaafan fayyeera. Godina Arsii lixaa aanaa Siraaroo ganda Lokkee Aadaa jedhamurraa jaleewwan bilchiginnaa utubuu halkanii fi guyyaa dhama'anii fi warra riphee lolaa jedhamuun waamaman onkoloolessa 8/2025 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Ayyalaa Imaam Bulloo, obbo Imaam Gammadaa Makkaa, obbo Abdurmaan Ahmadaa fi kanneen biroo hedduu irratti reebicha ulfaataa raawwachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kunniin badii isaan reebsisuu fi hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa kam keessaa kan hin qabne yoo ta'an maqaa akka hawaasni mootummaa mormuu qindeessaa jirtu jedhuun yakkanii reebicha irratti raawwatamee fi reebicha irratti raawwatameenis miidhaa qaamaa irra ga'een gadi bahuu dadhabanii kan ciisaa jiran ta'uu addeeffamee jira. Kana malees maqaa mooraa waajjira gandaa ijaaraa jechuun hawaasa gandichaa dirqamsiisuun ijaarsisaa jiraachuu fi namoota hojicha irratti argamuu didan immoo reebuu fi hidhuun akkasumas qarshii adabuun dararaa kan jiran ta'uu jiraattonni kunniin ibsanii jiru. Aanicha guutummaa keessatti lukkeeleen bilchiginnaa bobbaafaman waan fedhaniin hawaasa dararaa kan jiran yoo ta'u maqaa adda addaa hawaasatti maxxansuun sobaa yakkanii hiraarsaa ulfaataa reebicha irraa eegalee hanga ajjeechaatti gochoowwan gara jabinaa hawaasa irratti raawwachuun rakkoo hamaaf saaxilaa jiru. Qelleen Wallaggaa magaalaa Dambidollootti loltoonni maafiyaa bilchiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhaatti darbachuu ammeessan. Jaaljigsaa sirnaa waan qindeeffate qaba. Godina Qelleen Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraa loltoonni faashistii Abiy Ahimad maqaa ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhu yakkuun namoota maqaan isaanii obbo Tasfaa Kabaa, Dabalaa Tasfaa, obbo Darajjee Abdiisaa, obbo Qajeelaa Darajjee, obbo Saamu'eel Raggaasaa fi kanneen biroo hedduu ta'an onkoloolessa 9/2025 halkan keessaa naannoo sa'aatii 3 ukkaamsuun hidhaatti darbachuu jiraattonni magaalichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni magaalichaa himanitti lukkeeleen sirnichaa magaalaa Dambidolloo guutummaa keessaa olii fi gadi fiiguun maatii qabsaa'otaa kan ta'an ukkaamsuun mana hidhaatti guuraa kan jiranii fi akka namni deemee namoota hidhame hin gaafanneef doorsisa ulfaataa irraan gahaa kan jiran ta'uun ibsameera. Ijoolleen keessan nu ajjeesaa jiru. Kanaaf daftanii ijoollee keessan bosonaa hin galchitan taanaan kan keessan asuma irratti raawwata jechuun itti dhaadachaa kan jiran yoo ta'u namoonni magaalicha keessaa maatii qabsaa'otaa dararaa jiran nama Masee jedhamuu fi Cimdeessaa jedhamu ta'uunis ibsamee jira. Kan dandeessuudhaan jennaan gowwaan galee haadha warraadhaan akkuma jedhan ergamtoonni bilchiginnaa lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabanii yaaddoo fi sodaa guddaa teessoo barcuma siyaasaa isaaniif qaban irraa ka'uun yeroo adda addaatti maqaa ilmaan keessantu bosona jira jedhuun kutaalee Oromiyaa cufa keessatti maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo ukkaamsuun hidhuu, doorsisuu, ajjeesuu fi yakka gara jabinaa ulfaataa ta'an irratti raawwachaa jiru. Harargee aanaa Shanan Dhuggootti maqaan kaffaltii gibiraan miidhaa guddaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jiraachuun ifoome. Jaal Heeran Gameessaa dabalata qabdi.
Lixa Harargee aanaa shanan dhuugootti jiraatota araddaa rahaa kan ta'an obboleeyyan lamaan maqaan isaanii Jaabir Abdulmajidii fi Ibraahim Abdulmajid jedhaman loltoota murna biltiginnaa kanneen kabajaaf jaalalli namummaa gonkumaa ittiin dhaga'amneen torban kana keessa mana isaanii keessatti miidhaan qaamaa haalaan ulfaataan irra ga'uun dhaga'ameera. Bifuma kanaanis Jaabir maqaa kaffaltii gibiraa qarshii 10,000 gaafatame waan kaffalu dhabeef humnoonni milishootaa reebicha jabaa irratti raawwachuu hordofee obboleessi isaa Ibraahim ammoo isaaf birmachuun yakkamee rasaasaan rukutamee akka madaa'etti dabaluun ibsaniiru. Obboleeyyan lamaan miidhaan qaamaa irra ga'e kunneen mana yaalaa deemanii fayyaa isaaniitti akka hin deebineef humnoota waraanaan doorsifamuun hanga gabaasni kun qindaa'etti yaala ga'a malee akka jiran itti dabaluun ifoomsaniiru. Yakkii fi sarbamiinsi Oromiyaa keessatti waraana PP kanneen naamusni waraanummaa ittiin dhaga'amneen maanguddoota hawwanii fi daa'imman dabalatee namoota irra ga'aa jiru gocha farra namoomaa ta'uun egeree jiraatotaas yaaddoo guddaa keessa galchee jira. Godina Baalee aanaa Ginnirittiidhaan sabboontota ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru cimee itti fufee jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf jaal amansiis kaayyoo. Godina Baalee Bahaa bulchiinsa magaalaa Gindir keessatti murni biltsiginnaa waraana uummata harka duwwaa lolu ijaaree uummata nagaan qe'ee isaa keessa jiraatu maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu caasaalee waraanichaa babal'isaa jirtuu fi gochawwan alseerummaa adeemsisaa jirtu jechuun dargaggoota jumlaa yakkanii hidhaan gidirsaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Hidhamtoota siyaasaa mooricha keessatti hidhamanii jiran keessaa kanneen maqaa arganne Sanyii Haimad, Mubaarak Hussein, Sultaanii fi kanneen maqaa nuun qaqqabin danuu akka ta'anis jiraattonni ibsaniiru. Akka jiraattonni arraanni biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Gindi irraa dubbise ibsanitti guutuu aanaalee gandootaa fi jiraattota magaalichaa hojiif deeman akkasumas kanneen achi baratan ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun yakkanii baatii tokko kaasee hanga waggaa 2 olitti murtii seeraa tokko malee hidhanii dararaa akka jiran dubbatu. Namoonni magaalicha keessatti hidhamanii jiran hedduu akka ta'anis jiraattonni himuun irra jireessan hidhamtoonni siyaasaa kunneen dargaggoota yoo ta'an miidhaa mooraa mana hidhaa keessatti irra ga'uun garii lubbuun akka darbuu fi kaan ammoo hanqinaalee dhiyeessii nyaataa bishaan gahaa dhabuu fi mooraan haalaan dhiphachuu irraa kan ka'e kutaa keessa bulanis daraan xiqqachuun dhukkuboota daddarboof saaxilamaa akka jiranis jiraattonni addeessaniiru. Godina Baashaggar aanaa Dugdaa fi magaalaa Adaamaa keessatti ergamtoonni biltsiginnaa hawaasa nagaa dararuu saamuu fi dirqamaan gara leenjii waraanaatti guuruu itti fufan. Jaalsabaafan waaggaarii dabalata qaba. Godina Baashaggar aanaa Dugdaa gandoota baadiyyaa cufatti sirna dhableeyyiin waraana faashistii Abiyyi Ahmed akkuma fedhan bobba'uun bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru nutti himaa jechuun hawaasa humnaa ol dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees godinuma kana magaalaa Adaamaa keessatti ammoo jaleewwan bilxiginnaa kunneen dargaggoota adamsanii ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu maddeen eeranii jiru. Dabalataanis magaalichuma keessaa ilmaan Oromoo hedduun sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hidhaatti erga darbatamanii booda qarshii gurguddaa gaafatamaa jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa tarkaanfii diina irratti fudhateen magaalaa tokko to'achuu beeksise. Abdii fi wanteen sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa godina Lixa Harargee aanaa Abroo magaalaa Daraartuu keessatti kaleessa onkololeessa 12/2025 tarkaanfii fudhateen magaalicha guutummaatti to'achuu beeksise. Tarkaanfii fudhatame kanaan waajjira jaleewwan biltsiginnaa ijaaruun uummata keessatti hiitee darartuu guggubee qabeenya garaa keessaa dhuunfachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Kana malees hidhamtoota siyaasaa hidhamanii yeroo dheeraaf dararamaa turan manarichaa yabsuun gallakkisee gara maatii isaaniitti galchee jira. Humna diinaa magaalicha keessa yeroo dheeraaf maadheeffattee turte rasaasaan akaa'ee buqqisuun magaalicha keessaa qulqulleessee qawwee AK-3 irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatu cimsee itti fufuun onkololeessa 12/2025 godina Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Waragoo Arsammaatti tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen 3 battalatti yoo ajjeesuu 2 madeesse qawwee AK-1 irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Guyyuma kana humna dabalataa magaalaa Laaloo Assaabii irraa kaate haxeetti hidhuun ganda Haxosii Siibanitti eeggatee dhukkee irraa kaasuun loltoota biltsiginnaa 4 ajjeese 5 madeessuun karaftee ari'ee obbooda deebisee jira. Kaanfi jajjabeen waboo fudhatu cimee itti fufaa injifannoon
uummata Oromoo. Irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan utubaa qabsoo bilisummaa Oromoo husii miseensummaa marsaa 20ffaaf maallaqa impaayiratti 100,000 akkasumas eebba kitaaba bilisummaaf kaffale jedhuuf maallaqa impaayiratti 40,000 galii taasisuun ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiru. Yeroo diinni qabsoo bilisummaa Oromoo qawween dadhabee hololatti deebi'a kanatti nuti akka miseensa jaarmiyaa utubaa qabsootti kana beekne rakkoo qabsoon akka irraa nutti amanne har'as boris ni hojjenna malee na argaaf yookaan fakkeessaaf miti dhugaan yoomuu injifataadha. ABO waboo waliin hanga xumura gabrummaatti daandii haqaa irra jirra jechaa fi gocha diinaaf daandii irraa hin maqnu injifannoon uummata Oromoof jechuun ibsa ejjennoo baafatanii jiru. Akkasumas jaarmiyaan biiftuu bilisummaa Oromoo hundeeffama har'aata biyyoolessa Oromiyaa waggaa 5ffaa sababeeffachuun gumaacha marsaa 13ffaaf qarshii impaayera Itoophiyaa 95,760 gumaachanii jiru. Ittuma fufuun jaarmiyaan biiftuu bilisummaa Oromoo husii miseensummaa marsaa 14ffaaf qarshii impaayeratti 161,161,186 fi riyaala Saawudii 300 gumaachanii jiru. Walii galatti qarshii impaayeratti 200,256 fi 946 fi riyaala Saawudii 300 gumaachuun ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiru. Ilmaan Oromoo biyyoota garaa garaa irra jirtan jaarmiyaa ABO waboo jalatti ijaaramtanii uummata keenya bittaa kolonii jalaa akka baafnu waamicha isiniif goona. Qabsoo bilisummaa Oromoo ABO waboon durfamu hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti waan qabnu hundaan cinanii dhaabbanna. Gantootaa fi rimma dhaaba keessaa duranii dhaabbanna jechuun ibsa ejjennoo qabxii 3 qabu baafachuu isaanii. Mootummaan Afgaanistaan buufata xiyyaaraa Baagiraam biyya kamiifuu dabarseen kennuu jedhe gabaasa qindaa'eef Jaaljiksaa sirna. Dubbii himaan olaanaa mootummaa Afgaanistaan Zabihullaa Mujaahid waliigaltee buufata xiyyaaraa Baagiraam irratti Ameerikaa waliin taasifame irratti gabaasa dhiyaate kamiyyuu guutummaatti kuffisuudhaan Afgaanistaan kutaa biyya ishee kamiyyuu biyya kamiifuu hin kennitu jedhan. Buufata xiyyaaraa Baagiraam irratti Afgaanistaan akka waliigalaatti naannoo tokko ta'uu ishee qulqulleessuu qabdi. Naannoo kana keessaa miila tokkollee nama kamiifuu akka hin kennine akkasumas argama waraanaa biyya kamiyyuu hin fudhannu. Kun hawwii uummata Afgaanistaanii fi saba keenyaati jechuun Mujaahid ibsa gaazexeessitootaaf dilbata darbe kennaniin ibsaniiru. Qondaalli Afgaanistaan kun kana kan dubbatan pirezidaantiin US Doonaald Tiraamp buufata xiyyaaraa Baagiraam deebisee qabachuu fi humnoota US achitti irra deebi'anii bobbaasuuf yaaliin godhan yeroo gabaafametti. Buufanni xiyyaaraa Baagiraam Kaabul irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 50 fagaatee kan argamu yoo ta'u waggoota 20f humnoonni gamtaa US'n durfamu Afgaanistaan keessa yeroo turanitti buufata humnoota US isa guddaa ta'e tajaajilaa ture. Kunis hagayya 2021 humnoonni alaa biyyattii keessaa ba'uu isaanii hordofuun xumurame. Baagiraamis ta'ee kutaaleen Afgaanistaan kamiyyuu saba kamiifuu hin kenninu biyya alaa kamiyyuu loltoota asitti akka bobbaastu hin eeyyamamu jedhe Mujaahid itti dabaluudhaan. Kanas ta'ee sana Mujaahid mootummaan Afgaanistaan Ameerikaa dabalatee biyyoota hunda waliin walitti dhufeenya siyaasaa fi dinagdee gochuuf qophii ta'uu ibsuun Ameerikaan Baagiraam irratti cichuu dhiistee imbaasii ishee asitti banuun karaa dippiloomaasiitiin walitti dhufeenya gaarii akka jalqabatan akka barbaadu hubachiiseera jechuun Xiinhuwaan gabaase.